أكين جدي بويني دي أنا لين سمعت دينا كفتة بكتة كعرتة نملة بالبلاد نجرا بكتة كمان سيدنا دينا دي أشي تكتة ستين دعامين أيه جولين نرومو جوت أسيرا تسيكر غارتو أنا لين تكين لين يو فتح أكو بتواس مسكرة تا تولي بوين كيسو مدراتو يا بودوري دبرتي يا باسون أمبان غرتي خير جيبي غرتي موتومان إرجل لين جشورا دلدلا قبرا خدوران جانسان غرتي بيسمبي كمن نوتي دي بيسنجتو جولي دنيا كلمة فوراني خرايا فلان إرجون سر رجامي كربو دنور على با أتفرين ناتي دين تمو غنداسيو فغندي كم يكسلا كيساتين تلا دبراتي ها عندي كون عندي خسن فامي مادين تنتي إنسان وين أكنا تابيران يريد تلا لا دورتي ربي رسول يا ربي دورتي ويان باسنا ربي سوى ده متعال ربي سوى ربي يرسوني توبل لين يجرب لين كن لا تني ويان باسنا فاملي نرجع تاني لين مو ثم نرجع كل لين ربي سوى ده عادي ساجو لين ويان باسنا ربي يا ربي فها ورشودون كوني ولا تالون كوني دور غادا وان بوده دوكسو هندن دينye kawgu duftana kama kina meesha irra hi kanila fakaanitti tokko kontra la keessa firra dhiisa kan rabbi isirratti uumeen kaysin jaalate waan isin qabdan wajjin isin jaalatu kan ofirra dhiisaati dhugaa jirtu walitti gadi baane والله ونفعل جرات ميدم تيرتا فندي كان برينياتا مي كان ما مي قدر أتجرو فلترينا ميدم تيرتا دقق فينا وتشوكي تفعلي كنا ناقلتي فدا جايز أسمع رتفولو ولا ليش أنا ما ميدم برنا كابتارا والله لازم أكبر جوا ونفعل مال سيد لبيتا شمرت بخيني ورز لجرتون ده هيسنو العش تكون سنيف دام أكو بليني تجو يرو أمت يومي كابي بايستي بودمي داسر دفا بيهما وجنين جدي تقو غافين كبا شمران كينيا باين ورا موديلينغي موديليستيو فينجرام كوني باي ارغنا ما في مسو تبر غدا كينسي ساني هركا بيتاس هركا مرغاز باي ديرادا نلالا سولكا كناس كوبسي ولكاس koy akamin yero hamama yo ken mana afenchani senen dikachun njiro etona dabo yo seriti kame male mo antin jedamo dabo di kaba mali na magudde kesera desse what's going on bro gafi da mali ni kam ti dabo ko da chami jeta na so abu ya to ko ka bade ka trika do da biyo fitti ba se yani fulu makiya bon to mi jeta na so guddisin Kaysa harka bitalle di samale fi harka bitatin ni katanti mi dabbon harka bitan ere sina kaysa merga ere fadda dabbo seran nugul kulle sa da gafen kay amma dimma dabbo su jira abdusi ana mo bulayen ke shamarani wanda koni ni damu makeup yoro matti ofitiba if diba chat luftani like bodero bodat medasir rufa allergic da bitatani maadatiin fuulli keessan isin badaa jaarsi keessa maal godha gaafa isiniif kunuunsu dadhabdan ka gaafa duratti if kunuunsu dadhabdanii deemee itti biraas ni qabuudha. Maal gootanii dhadhaa dibadhaa, urruta dibadhaa, qayyadhaa, ganama haadhaatii akka fuulli keessan hin banne ganama subii aayisii keessa fuula keessan kaayaadhaa. Wal keessattuu ijoolleen mana madaamii hojjettan bishaan wanni firija kaayaadhaati erga bishaan akka malee qabbanaa ganama jechuun yeroo daleetanii akkasitti keessaa baatan dalagaa halkan daleetan na fakkaata aan beeku yeroo dalagaa keessaa baatanii fuula keessan bishaan qabbanaa san keessa kaayaa dhiqadhaa waan lash isin godhu dibaddaa malee meekaappii fittibtanii fuula keessaniif hin balleessinaani kuni dhaamsa kooti. Enyu mi chalu ngate gato sesa. Ni bulo kani mo ma ni mu chabare do asra gaddar batan wala le situ da mo. Yeah, I think network is just say the gonna get the nega kiti chufta kamu baba. Yes. Kaye
ilame akkootani waa'ee experience fuudhaaf yeroo dargaggummaatti fuudhee akka ammas jirutti waggaa 22 experience qabu wanta keessa darbisanii fiksheerii gochuu ni danda'a karraallee barattanii. Ati itti gaariidha waggaa 22 lafa kanarra turteetta Oromiyaa. Lakkoofsa tokko barreessi mucayyoo ammaa ijoollee gadi buuse lakkoofsa tokko. Wallaati jinas bookii irratti galmaa'uu qabda. Yeroo ammaatiif namni waggaa 22 wajjin turuu jiraachuu isaatiif. Laa ilaa. Wallahi dhaloon namaa ji'a lama jiraataan Oromiyaa ji'a lama jiraataan jiru dhaloon namaa. Wallahi qoosaa miti bar namni waggaa 5 waggaa ajaa'ibaatti ilaalamaa hara bara kan waggaa 22 jechuun. Innaa kanaaf maalinni maaltu fakkaate jaalala jiruuf jireenya keessatti jaalalaa walitti dhufte taanaan edda warfuutee booda isteeppii biraatii ijoolleen dhalatanii isteeppii biraatii sun sadarkaadhaan wantarra asirratti haasofneetoo fennuu hin jiru garuu jireenya keessatti sirsaanneetiin no matter what wanta godhan ifaan ifatti guyyaatti walumanii garaa qulqulluudhaan wanta inni tokko balleessaa isaa yoo jedhee hubata ta'e dhiifama gaafatee isheen gaafatte akkasitti fuulduratti waa deemame wal danda'anii jiraachuun ni danda'ama. Kanaaf suni chaalenjii guddaa ture. Chaalenjii sana keessa dabarree faayinaalee na bira dhuftee iddoo wal biraa fagaannee waan jirruuf nutti fakkaate waggaa dhufte immoo chaalenjii guddaa ture. Egaa akkas ta'e san adeemsa jiruuf jireenyaa keessatti gammachuutu jira, dadhaasuutu jira, qorraatu jira, ho'aatu jira, sun namni wal danda'eetu jiraachuutu jira. Innaa kanaaf kana wanta ani ofii koo qabu keessa isiniif sheerii godhee ati hundi keessanii irraa gammadoo abdii qaba. Kanaaf kana yeroo biraatti deemna galli beektiin bilbila shinaa ergiteetti si qaqqabashee. Ayyee maal akkoon hin jiru. Yaa wanni yeroo darbe si barbaadeen ture si argachuu hin dandeenye. Asumarraan beeksisuudhaa fi mucayyoon kun ganni jechuudha. Baay'ee tokkoffaa baay'ee cimtuudha. Walaleessuudha. Lammataa immoo galitti ishii kutusuutu dhibee hamaa qabdi. Gargaarsa barbaaddi. Gargaarsi keenya immoo waan barbaadnu bira dhaabanni ishii gargaara jedhee abdii qaba. Kanaaf kunis amma dandeessan gargaara. Ishiin isaa itti haguuggatti wanti koo galata waan argattee fi gammiidhaani. You are the best. So lammata dabalatan ta'e lammata sadi gomsatu. Sababni akkanatti waggaa kana jaalalaan turuu dandeessanii maalimi? Dhugaa dubbachuuf akka amantii kamittuu musliimas ta'e kiristaana namoonni amantii jabeessan kun jaartii isaanii watiif jaalala qabaatanii waggaa dheeraa turu. Garuu bara kana duuriyyoonni yeroo dheeraa waliin hin turanu. Sababni jechuun kun amantii kana waaqa sodaachuudha jettee yaadda. Sodaa waaqa qabaachuun jaalala keessatti akka waliin turan ni gargaara jettee yaadda. Iswaarri jireenya si jaalala dhugaatii mo'ataadha. Jaalala dhugaanii waan hundarraa si baasa. Yoo ati jaalala dhugaa qabaatte wal dandeessa. Walitti dhufattu guyyaa ta'uu guyyaa sadii hojjettuuf tasanaan booda onneen walitti jabaatee wanta tarkaanfii biraasii fudhachiiseetu gidduu isaatu jira. Sanaaf kana jechuudha abduu seeqoo. Namni walirraa amantummaa qabu anis yoo amantee anis amane wallahi yeroo dheertuu wajjin jiraanna garuu yoo anis namanni atis namanni jiraachuu hin dandeenye. Jaalalli ammaan tanaa dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa 16 guutuu. Walirraa guyyaa 16 guutuu. Albeen kan wanti tokkotti argaa jiru miidiyaa kana gubbaa kan jiru ijoollee hundumtuu ijoollee jirtan baay'ee garaan nyaata beekta baay'ee hundumtuu amala tokko qabu ilaalcha tokko qabu haa ta'u garuu nama jireenya sirriitti ispeeshaalii ijoollee biyya arabaa jiran baay'een isaanii jireenyi galee fiira sirriitti yoo galan argindee paarsitti yeroo irra jirus dubartiin irra jirtus waa jireenyi maal isa jedhu waan arganiif mana isaanii sirriitti qaban
kanaaf immoo akkuma isin jedhe wanta fi bukeessa darbe yeroo biraan isin ibsa kanaaf wanni jedha haasa'a isin hayyee. Kanarratti waan tokko jedhu Hayyee. yeroo baay'ee nuti jaalala namarraatii barbaanna namarraatii eegna jechuudha. Garuu ofii keenya jaalala kennuu hin dandeenya, akkasitti amanamuu hin dandeenya, dhugaadhaan immoo hin jaalannaa kan jedhu yaada keessa gashuu qabna. Maaliif namni kamiyyuu ofii isaatii waan gochuu danda'u tokko deebisee argachuu hin danda'u. Inni guddaan namni kamiyyuu sodaa waaqayyoo qabaachuudha. Jaalala keessatti immoo amanamummaan baay'ee waan barbaachisaadha. Waan guddaadhas gatii ta'eef wal amanaatii waliif abboomamaa jaalalli salphaadha dhugaa. Yoo ofii keenyarraatii kaane nama biraatirraa eeguu dhiisne yoo ofii keenyarraatii kaane ani akkan amma fakkeenyaaf hiriyaan koo akkana jaallatuun barbaada yoo ta'e ani isa nan jaalladha. Akka inni na kunuunsuun barbaada yoo ta'e ani immoo isa nan kunuunsa kan jedhu yaada keessatti qabachuun gaariidha. Galatoomaa. Yaada bareedaadha. Galatoomne. Oromiyaa Galatoomi. Intala baadiyyaa. Mangistii koo Jira. akkam jirta? Alhamdulillah rabbil alamin jira. Ayyaa keeti? Maali chaapterii biraan itti banuu barbaadde moo akkam intala baadiyyaa? Na sodaachifte hin bara. Riifachuu keetii garaana nyaate malee. Akkam rifachuu? Ani godha saddeeyyuu hin beeku malee. Hayi, reefu naaf hirrifamii? Si rifachuun immoo asitti hafa. Garuu maal akka ta'e beektaa? Waan tokko garaa qulqulluun waan nama hundumaayyuu irratti dhiyaadha. Garuu sadarkaa hin taane irratti yoo adeemsa jalaa ta'a ta'ee fi just like nama sana hubuudhaa mannaa ofii hubamuun hawayyaa jedhee yaaduu fi jala omiitii godha yookiin immoo jalaa callisachuudha. Kanaaf malee ani gaafuma duraayyuu dhugumatti Oromiyaa maali jettu ani amma akka ilaalcha guddaa si qabu beekaani. Ati beektaa kanaaf sun immoo wanti jijjiiramu jiru ishee. Eshi Oromiyaa koo. Ayyee galatoomee. Okay, kitaabicha gadi baaftee jirti mee haasa'e ganni. Tole galatoomii Oromiyaa. Boontuu koo dhugaa carraa kana naa kennitee mana keetti nagashuu keetiif galatoomii. Dhugaa dubbashuudhaa fi kitaaba kana an Dubaay keessa taa'een barreesse. Kaayyoo fi wal'aansoo jiru biyya hambaa jedha. Waan baay'ee nama hin barsiisa jedhee yaada. Galii kitaaba kanarraa argamu immoo yaalii obboleettii kootiif taasisuun barbaada. Obboleettiin koo uumamaatiin iddoon gaddeechumaa yookaan bakki isheen sagaraa ittiin baaftu mana fincaan ittiin fayyadamtu cufaa ture. Innaa mucayyoon kun ammoo waggaa 7 gara 8 deemaa jirti. Baay'ee waan haala nama gaddisiisu keessa jirti. Maaliif isheen garaa isheetirraan tuubboodhaan kan isheen fayyadamaa turte yeroo dheeraadhaaf iddoo uumamaatittis deebi'ee fi garuu of qabullee hin dandeessu. Amma immoo anas waaqayyo na gargaaree namoonni tokko illee karaa tiiktookii kanaatiinis na gargaaranii kunis bakka jabaadhullee naan jechuudha. Kitaaba kana gara xumuraatitti fidaan jira. Kitaaba kana immoo eebbisaa Dubaay keessatti Feebruwaarii 17dha. Tarii yoo guyyaa sanatti haala ijoollee ilaaleen yoo 20 ta'e torbee isaatti illee dabarsa malee Feebruwaarii keessadha jechuudha. Beeksisa sana hojjedha. Warroonni dandeessan piliis irratti argamtanii warri hin dandeenye immoo hiriyoota keessan irratti naaf affeertanii akka na bukkee dhaabattanan barbaada. Maaliif hunduma keenya iyyuu waan fayyadudha. Waan salphaa immoo miti. Hin beektu jedhee yaada gola manaa namaa akkam akka ta'e. Carraa kana immoo naaf kennuu keessaniif baay'ee galatooma. Boontuu yeroo biraallee yoo hin danda'ama ta'e yeroo akkasitti haasoftan mana keetti nagashitee carraa tokko osoo naaf kennite natti tola jedhaa galatooma. Waa jedhu.
Hayyee maalni warreen asirra jirtan hundi keessanii 261 jirtu. Egaa nuti akka tasaatis ta'e akka sabaatti walitti rabbiin of deera. Isa keessaa immoo bileettiin keenya kun rakkoo bolmaa ishii kana nuuf nufaana hirmaatte hangafumaan qutusoo ofiitiif maal akka ta'e abbaa beekutu beekaa. Ani ijoollee bileeyyan kokkaatan guddisanatu beekaa. Kanaaf ishiin isimmarra buleetti ishii baafachuudhaaf gochaa ishiin gochuu biyyaan baateessee kan ifaajjee gootee oolmaan kana ammoo buleetti ishiitiif waan ta'eef hundi keenya dandeenyu biraa dhaabbannu kitaaba ishii kana haabinuu fi ani ofii kootii duras waadaa galeefiira. Ani waadaan sun karaa keessaatiin wanta wajjin haasofneetu jira. Sanaaf nan godhaa fi isinis amma dandeessan akkuma dura jedhe bira dhaabadhaa. Yoo wal gargaarre nuti akka sabaatti yoo wal gargaarre loomiin kumtaali tokko baadhaa. Loomiin 50 nama tokko baadhaa nama 50 immoo bareedaa jedhamti. Kanaaf akka isaa ta'uti haa bira dhaabannu please. Kitaabicha immoo akkaataa warra biyyaan baa jiranis itti mijeessi. Kitaabicha bitannee akkaataa itti Sorry, dhiifama biraan turre. haa ta'u. Dhagaan jira garuu. Isin dhaggeeffataan ture bilbila biraan turre dhiifama guddaa. Sokkee booniiko. Rakkoon qabu Oromiyaan Mucayyoo maal taate jettanii Gannat Galatoomii baga nagaan gara mana kanaa dhuftee kitaaba eebbisiisuuf deemta moo? Itti bakka ani rafnaani hundi keessanuu isinitti haa tolu waan qabnu bira dhaabbannaa ni gargaaraanii abshiruu Oromiyaa koo hin xaffayin gaashee ishiin xaffa'u ati hin xaffayin. haye Hayyata kallatoo. Hayyee isin hundinuu nagaannaa jiraadhaa ulfaadhaa. Nu kabajanii saatii kana hunda mana kana keessa taa'u keessaniif warri jaarsa taatanis warri teessanii nu ilaaltanis ulfaadhaan isiniin jedha. Oromiyaa kiyya abbaa jaarsa biyyaa naa jiraadhu ulfaadhu galatoomaan isiniin jedha isin hundaanuu kabajamaa. Ishee arraabaa rafaa mucayyoon immoo rakkoon qabu gaafa sana si bira dhaabbannaa waan dandeenyuuni guyyaa isaa nutti himi. tolee boontu koo Fooloo si deebisee jira. tolee galatoom jiraadhaa hundi keessa. Mobeen keessuma kaawwatee rafachuudha boone. Irra fee keessumatti dhiisee rafe inni. Banne nama nacha jala. Arafu iyyuu mee rafaan jiru sammuu nagaraa. Ishi nagaan naa jiraadhaa hundi keessan ulfaadhaa. Ganni keessaa wal dubbisnaa ishee abshir Oromoo si wajjin jira. tolee boontu koo gala. Ishi hundi keessan galatooma ulfaadhaa. Saatii dheeraan asirra ture wallaahi. Saatii baay'een asirra ture. Subhaana wa ta'ala gidduudhaan egaa nyaachuuttis dhaqeen ka'ee nyaadhe maaliin godhame naa jiraadhaa Oromiyaa abshir galatoomii wallaa iddoo si kabajaa iddoo si jaalladhaa ati nama kabajaa guddaa qabuudhaa na biratti hundumti keessan ulfaadhaa. Warri taaptaam naa godhaa ooltanis warri fooloo na gootanis rabbi sina kabaju isiniin jedhaa warri fooloo narraa hin qabne fooloo na tolchaa nama 100 na hafe jechuudha 900 wajjin galeen jira. Naa galatoomaan isiniin jedhaa yaada qabdan keessaan wajjin jirra. Akkuma isiniin jedhu tapha mubaarak guyyaa 3 tafee tapha mubee kana irratti akka argamnu hundi keenya iyyuu waan dandeenyu jechuudha. Yoo leewaa keessaa dhabdan taaptaabiidhaan jechuudha. Biraa hadhaabbannu mubaarak abbaa miskiinaati. Hundumti keessa guyyaa sana arraba warri immoo sagal deebistanii arrabsaartan dhiisaa irraa dhaabbadha. Riskiin nama harka rabbiirra jira. Abbaan barbaadan gadi deebistanus inni nama hin qabaa giiftaras hin qabaa. Inshaallah biiznillah in argitanii gaafa sana warra dhasa arrabsaartan kun hin fokkistanii jechuudha. In saalfattanii itti qaaneffattanii kanuman isin jedhaa nagarraa jiraadha. Anaan immoo deemee rafika jedhaatan hanga naman irribarraa ka'ee irrafuu. Saatii rafiti miti saatiin kun rafee quufee rafaan bulee halkanii akkasii nagaanaa jiraadhaa hundi keessan baay'ee. Gaafa guyyaa 20 ji'a kana guyyaan 17
guyyaa sadii tafe guys. Guyyaa sadii kana booda guyyaa sadii gaafa digdamaa halkan keessaa sa'aatii 4 akka sa'aatii Itoophiyaatti Idrisii wajjin taphata. Viidiyoo mana koo jala jiru namni 200 kun deemaa diyuuti godhaa fi viidiyoo irratti waraabee gadhiiseen ture. Okay, deemaa diyuutii godhaa. Mubaarikiif diyuutiin koo banaadha guys. Deemaa laayik godhaa diyuuti godhaa jirra jala. Okay, kuno viidiyoo kana deemaa diyuutii godhaa. Viidiyoo kana deemaa diyuutii godhaa. Hundumti keessa ture nama 246 jira. Nama kuma meeqatti ilaale, nama kuma 7 qofatti ilaale waan ta'eef deemaa hundi keessa nutti dabalamaa ilaala. Laayik godhaa, koppiliinki godhaa, sheer godhaa. Okay, nagaa jiraadhaa dadhabeera wallahi. Enerjii guutten guys. Kiyyallee inshallah yoo rabbi jedhee kan koomoo xaba mubaarik booda xaba baay'ee jira. Isinitti nima guyyaasaa. Inshallah wajjumaan jirra. Ammaaf kan jira kana intala baadiyyaallee akkasuma geemii qabdi. Isinillee obboleettii keenya waan dandeenyuun bira dhaabbannan isiniin jira. Kiyyallee guyyaasaa isinii maxxansine malee murteesseen jira. Guyyaasaas qabeen jira. Gidduudhaan anas isinii baasa amma waan geemiin baay'atee jiruuf zimmi jedhee abshiraa wajjin jirra. Eenyuyyuu warra taphatu hangara kiyyaan isinii wajjiniin jiran jedha. Amma humna kootiitiin eenyurraayyuu afeen beeku ina fulle. Ishi leenca biteedhe akkatti bitu dhabee. Hayyee yoo kwaatar keessa raatti naada waliin fooloo walii deebisnee jira sitti maa akkatti bitan. Okay, ma ijoolleen bituu barbaadan guys akkaataa itti bitan isinitti nima. Ishi keessaan warri teemmii qabdan bitachuu dandeessu. Okay, yes. Hala takka jechu takka takkaan wajjin taphatteen beektu jirta. Anta kaasii hojii taphatteen beeku. Tayyib adana wajjin taphattaa anarraa boof deemaa barre sa'aatii 4 irra ture sa'aatii 5 wallahi. Anta kaasii hojii taphatteen beeku. Akka waan takka naa hannan qofa laa waan hin arkeen beeni tokko naa hannan mudeema. Naka bakka dhufte wallahi laazim. Let's go. Dugaan kaalkeen beeku. Anra yoon sun naa hannami bakka kalaas. Tap the screen. Guys, tap nama dibbale mammee kan nabra jira garuu tap deeman dhuman tap guys. Guys, tap the screen. Tapha mubaarik beeksisuutti jira beektaa. Tapha mubaarik ga'ee jira guyyaa 3 tafe. Isa himuutti jira. Bade gaan guys deemanii biroo duusaa buntu arra adabnaan bakka kalaas arra buntu adabnaan unni takka nu dhafa. Wayyaa rabbiiki yaa wallaa warra please guys, tap the screen. Wallah anarraa ba'uuf tureeyyu arraa ba'uuf uummatatti nagaadha amata guys taabtaabinaa godha please. Isaan nanaan ta'e rakkoo firfir na kuute. Isin bankaa. Pepa, let's go tap the screen, my family. Una rabbi, sing this one. Abdii muru wallahi taabtaabidhaan injifachuu dandeenya garuu taabtaabidhaan isin na dura jira. Sila harki keessan hin hojjetu. Harka keessan akkanatti jiru. Akkanatti jiru akkana godha akkas godha. Waan yaadde tap the screen guys. Isin nama dhibba namanna jira taabtaab godha guys. Nuti nama shantamii jira. Isin hundi my family. Thank you so much. Tap the screen my family. Nama tokkoon sodaannu nuti. Nama 200 miti 500 qabaattu. Hin sodaatina. Let's go. Taabtaab guys. Welcome. Let's go for. Why Ababakur? Thank you so much. Namni bira. Thank you. Nama. Guys, ilillina abuta guys. Ababu lama namni. Why you ababana abuta please? Namni bira ababu lama guys. Nama bira. Why na bismillah ababana abuta. Thank you so much. Namni bira ababu lama. Bismillah kabizat guys, ilillina. Guys, one flower. Namni bira gacha namni bira nama bira one flower. Rafi ilillin qabdu ati lena tashakkan taajjala teesse. Guys, nama bira ababu tokko. Namni bira ababu tokko. Yes, this. Thank you so much my family. Thank you. Sadimba Isama. Let's go. Thank you so much my family. Thank you. Namni
namni biraa nama tokko dha namni tokko So much, my family. Thank you. subhaana wa ta'ala ummata maqaa oromootiin amaaraan na jala jira jechuudha gaa'e. Guys, nam hedduminaan Ilillii takka naannoo daddalanii Yusuf na jala jirta. Ilillii tokko dhabde Yusuf. Faafi ilillii takka dhabde. Waaqni walitti na waafi dhugaa. Thank you, Dimaye. Thank you so much. Sadim Baisa, my family. Thank you so much. Thank you. Sadim Baisa. Namni bira. Please, guys, push. Dima, thank you so much. Namni bira. Oh. Thank you, thank you. Let's go, my family. Let's go. Let's go. Let's go. Thank you so much, my family. Thank you. Sadim Baisa. Guys, Sadim Baisa. Oh my God. Thank you. Push. Guys, kumale magese mama adapti guys. Guys, Sadim Baisa. Bismillah kumale magese. Guys, tabi goda. So much. Thank you, Dimaye. Thank you, my family. Isinun tigalatoma. Thank you so much. Thank you. Thank you, Wala my ala rabu tafteber. Takiti na si Ada Bey tumabata. Bontu family ሳይኖርሽ አትዙሪ። ምንድን ነው? እሺ ማታ ከፈለግሽ Thank you so much. Galata mama da kashti dugarabbi. Thank you. Let's go, guys. bar warri na bira jira nu tap tap in godan I don't know ummata sagale guys tap argo araban da jira kabbisu shashe yenas wallahi na bari batari wali galani na ilala wallahi lazim wali galani walitti mani mo silki wali kabu koy jarri na ilala kun tap di sani da batu bar Ada pinto ko famali beta. eshe Duke